Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam and Samrii bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya ta'onne irraa maddite isin haadha qabdu isiniin jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Gara itti isin irraa hafu waan hin qabneef kachikataf jedhee dhufee jira. Namoonni hedduu akkana eeyidan abdiin qabu. Maamiltoonni kiyya hiriyoonni koo Adam har'a maal fidee dhufa jechuun keessa hin oolu. Baay'ee namoonni miisenjaraan keessan naa barreessitanii jajjabaadhoo waan gaarii nu barsiisaa jirtan warra jettaniif ulfaadhaa. Silaa danda'ee maqaa keessan tokko tokkoon waamee asirratti galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kana yeroo biraatiif isinii dabarsaa. Har'as viidiyoo bareeda qabadhee dhufee jira. Waan ilmi namaa irraa fayyadamu kanuu barsiisuudhaaf of qabnee isiniif dhufee jirra. Baay'ee wanti tokko wanni isin beekuu qabdan. Adam maaliif waan kana barsiisuuf filate jettanii namoonni hedduu gaafii keessan kaasuu keessan hin oolu. Namni waan kana akkamiin jalqabde jedhee na gaafates ni jira. Jeneraaliin walumatti qabee yoo isinii deebisu kaayyoon kiyya wantiin an dhufeef barumsoonni akkanaa kun afaan Amaariffaatiin dila tokko kennamaa jira. Kumaatamaan namoota lakkaa'amantu barumsa akkanaa kana dabarsaa jira. Qoosaas taanan afaan Amaariffaatiin namoonni hedduu irratti dalagaa jiru. Afaan Oromiffaatiin yoo ilaaltu yuutuubii keessa namoota muraasa, ijoollee muraasaan jira. Maaliif ijoollee tana wajji ta'ee an uummata kana hin qarqarre jedhee dhufee jechuudha. Uummata keenya tajaajiluudhaaf waan ofii beeke tokko waan uummata ni fayyada jedhee beeke yaade tokko afaan Oromiffaatiin isin biraaf gahuuf of qabee of isinii qabee dhufee jira. Wanti tokko wanti beekuu qabdan. Sa'aatii 24 keessaa an sa'aatii 8 hojiidhaan dabarsaa. Sa'aatii kaan maatii kiyyaaf kennaa. Sa'aatii hanga qabdutti viidiyoo waraabee isin biraan gahuuf of dirqamee of isinii qabee jira jechuudha. Kanaaf isin wanti isinirraa eeggamu laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan nu hordofuudha. Asumaan wanti isinii dhaamu tokko ammallee namoonni yuutuubii kiyya chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara kiyya dhufuu ni dandeettanii. Manni kiyya isiniif banaadha. Yuutuubii kiyya keessa seentanii akka barbaaddanitti viidiyoodhaan kiyya ka arma dura taree fi ka amma booda irratti dalaguu hedduus akka gaariitti akka nu hordoftan abdiin qaba. Kallattimaan gara barumsa dhufeetitti yeroon darbu barumsi guyyaa har'aa maali laata? Adam maal qabatee dhufe jechuun keessan hin oolu. Barumsi kiyya guyyaa har'aa waa'ee dhiiraa fi shamarranii irratti kun jireenya ilma namaa kan uumamaa waan ta'eef akkanatti wal bira qabee oofa Adam. Kanaaf har'a maali wanti an barsiisuu barbaadu? Dhiirtii dubartii akkamii jaartii yookaan jaalallee godhachuu barbaadaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Dhiirri dubartii akkamii barbaada? Barumsa kana maaliif filatte yoo kanaan jettan taate akkamitti ilma namaa kana akka wal fuudhee yookaan wal jaalatee wajji jiraatu maal akka itti himuu qabu waan uf amansiiseef kana qabadhee dhufee jechuudha. Dhiirti walumaa galatti dhiirti dubartii akkamii jaartii yookaan jaalallee godhachuu barbaada? Kana qabxiin inni tokkoffaan dhiirti dubartii ofitti amanamummaa qabdu ni barbaada. Tolchina caqasi obboleettiiti. Waan an siin jedhu kana guunnaan ahla wasaalan jaarsas taatu jaalallees taatu argachuun kan hin ooltu. Dhiirri dubartii ofitti amanamummaa qabdu ni barbaada. Ofitti amanamummaa qabaatu qabda. Ati wantiin an gara addunyaa kanaa dhufe sababaan jetteetiin ani nama dandayaadha. Si galee uumadhaan of qixxeessite osoo hin ta'in uumamoota keessaa ani nama tokko nama waan godhuu danda'uudha jettee ofitti amanamummaa yoo qabaatte dhiirri dubartii akkasiisan ni jaalata. Ulaagaa tokkoffaa kana tolchii qabadhu. Ulaagaan lammaffaa maali? Ilaalcha gaarii qabaachuudha. Ati ilma namaatiif ilaalcha gaarii qabaatte taanaan yeroo jaalallee kee wal barattu osoo isa wajjin waliin haasa'aa jirtu wajjin taphataa jirtu reefu yeroo jaalala ho'aa keessa jirtu san yoo ati ilaalcha gaarii namaaf hin qabaatin ilaalcha gaarii siif hin qabaatu si jibbaa jechuudha. Kanaaf yoo ati ilaalcha gaarii namaaf qabaatte tana jaartii ta'uu godhatan si jedha argite tana tajaalanne usuma haasofni walitti isin fide usuma karaan walitti isin fide dogongoraan ilaalcha badaa qabdu itti mul'isuu qabdu. Ilaalcha gaarii qabdu san ilaalcha gaarii yoo ati namaaf qabaatte inni immoo ilaalcha gaarii siif qabaata. Tana tajaajilatii godhatan tana jaalallee godhatan jedha. Jaalallee irratti isin gorsu ani karaa halaalatti itti deemtan garuu fiqirimaan eegasii gara halaalatti itti deemtanii fiqir irratti waan biraa dalagaa isiniin jechaa hin jiru. Amshur gara biraatti akkana harkaan fudhanne. Ilaalcha gaariidha qabxiin lammaffaan jechuudha. Qabxiin sadaffaan hoo maali laata? Qabxiin sadaffaa waa takka isinii gorsa dubartootteen tana akka gorsaatittis fudhadha. Bareedumsa kee nama biraa wajjin ofiin madaalchisin. Dubartii biraa wajjin ofiin madaalchisin. Ati yoomiyyuu ofiif bareeddudha. Ati yoomiyyuu inumaayyuu namaan of qixxeessu miti yoo dandeette ani hundaayyuu ol bareeddudha jedhiitti of amansiisa. Mattamaam self confidence. Ufitti abdatta jechuudha. Ufitti amanamummaa hojii wal qabata laal kun argite agarra siititti. Si galee amma qabxiin akka tol keessa deemaa jirtu qabxiin ani siimaa jiruuf amma siimaa jirullee ani bareedduudha jedhii of amansiisa. Ati ufiif bareeddudha. Dubartii biraatiin of bira waliin qabin. Ofiin madaalchisin.
Sigalee qabxiin sadaffaan kana fakkaataa jechuudha. Amsus ati ofiif bareeduudhaan mallee irra deebi'ee namni tokko nan caalu bareedumsaan jedhiitii of amansiisee jechuudha. Qabxiin inni afuraffaan wanta gootu kamirrattuu sababaan godhuu qabda. Sigalee dhiirri dubartii waan gootu kamirrattuu sababaan gootu ni barbaada. Baay'ee osoo nama wayiitiin ati wal lolte nama wal loltu jechaan jiru osoo nama wayiitiin ati wal lolte jaalallee kee wajjin osoo jirtu bakka inni jirratti nama wayiitiin wal lolte maaliif nama kanaan wal loltee jedhee yoo inni si gaafate sababa qabaachuu qabdaati. Waan gootu hundaa wal lola qofaa miti. Waan gootu kamiyyuu sababaan yoo ati ka gootu taate dhiirri dubartii akkasii ismaarti gargaara. Tun dubartii jaartii ta'uu qabdu siin jedha. Yoo jaalalleen si duuka jiraataa jiraate daddafii fuudhuu qabaa siin jedha jechuudha. Kanaaf qabxiin afuraffaan kana fakkaataa jechuudha. Qabxiin inni shanaffaan maali laata? Qabxiin inni shanaffaan waasiidhaan kanas tolchii qabadhu qabxii shanaffaa tana. Aamshuu ijoolleen dhiiraa takka takka aaruun keessan hin oolu. Hin aarina addunyaadha kun waan irra jirru irra haasa'uudha. Irra haasa'uudha. Baay'ee dubartii qofaaf himi angorsa kenna. Dhiiraafis ni kenna. Qabxiin inni shanaffaan yeroo hunda yoo barbaadamtu argamuu hin qabdu. Wanti inni si barbaade hunda hin argamin. Yeroo ofii keetillee barbaadu. Yeroo tokko tokko akkanumatti yeroo si dabbaru hin jiru. Yeroo achi dhaqillee isaan walitti nyaachiftu. Jaalalleen kee si qaxaree si duuka haasa'uuf jaalala bareedduu si duuka dabarsuudhaaf inni si qaxareetiin yoo osoo ofii dhaquu hin barbaadu inni si barbaade qofa qaqqaatee jaalallee kee biroo kadhatu taate achi dhaqxee isallee walitti bowwoo walitti ta'u afaan keessa ta'u san qofa miti. Amaarri maal jedha? Atti malaalas diraksaallee atti qirxirrassaallee sigalee yeroo barbaadamte hundatti hin argamin. Qaalii yoo ati taatu wayita akkasiisan jechuudha. Ijoolleen dhiiraa hin aarina. Maaliif dhiifama? Qabxiin inni shanaffaan hoo? Qabxiin inni jahaffaa waan hunda irratti tole hin jedhin. Tolchi qabadhu. Baay'ee barumsa kana qabxiidhaan ani isinii hime tana guutuu isaa guunnan shakkii takka malee jaalallee qabattee yookaan heerumtee shakkii. Wanti sisseequun sunnaa waan taate. Qabxiin inni jahaffaan maal inni siin jedhee amma? Qabxiin inni jahaffaan waa hunda irratti tole hin jedhin. Yoo namni inni nama zaraafna siin jedhe isii hojii tole hin jedhin. Yoo inni nama hamanna siin jedhe isii hojii tole hin jedhin. Si galee si taazaba innuyyuu edaa akkanaa siin jedhe. Waa hunda irratti tole hin jechuu qabda. Waan silaa hin ta'a jettu irratti itti amantu kamirratti tole hin jetta. Waan itti amanne kamirratti tole hin jettu. Kana qabxiin inni jahaffaan. Qabxiin inni torbaffaan akka inni si kabajuuf argite akka inni si kabajuuf nama biraa kabajuu qabda. Hiriyoota isaa kabajuu qabda. Dhala ilma namaa kana guutuu kabajuu qabda. Nama waan ta'eef ilaalcha gaarii jechuudha kun walumaa galatti. Ilaalcha gaarii qabxii lama irratti ni hime. Nama kabajuun ilaalcha gaarii qabaachuu keessaa tokko. Walumaa galatti qabxiileen isin hime qabxii torba. Qabxii torban kana qabxiin tokkoffaan ofitti amanamummaa qabaachuudha. Qabxiin tokkoffaan ofitti amanamummaa qabaachuudha. Qabxiin lammaffaan ilaalcha gaarii qabaachuudha. Qabxiin sadaffaan ani isin dhaame maaliin bareedumsa kee nama biraa wajjin of madaansisin. Dhiirri dubartii akkasii hin barbaadu. Dubartii ofitti abdattu ta'uu qabdaati. Ofitti amanamummaa kan jedhu sun kan hojii wal qabatadha. Ofitti mata dureen awwalaa ofitti amanamummaadha. Kan isa jala jiru kun hundi ofitti amanamummaa keessatti argamudha jechuudha. Si galee qabxiin inni sadaffaa maal isin jedhame bareedumsa kee nama dubartii biraa wajjin of madaalsisinaati. Ani bareedduudha jedhee ofitti abdatu. Ofitti amanamummaa qaba. Kalaas kana goote taanaan shakkii takkan qabiin kareef siin jedhe san. Qabxiin inni afuraffaa waan gootu hundarrattuu sababa qabaadha. Sababa. Kana maa goote osoo siin jedhee sababa dhiyeessitaaf. Sababa kana kanaaf godhe. Alfishaan raayit tarte jechuudha. Qormaata sana. Yumaaf jaalalleen wajji jiraattee qabxiileen siin jedhe kana guunnan waan tokko gootee osoo jaalalleen wajji jiraatu waan tokko balleessa wayii balleessitee sababa yoo dhabde yaasoo ayifalligishin daariidhaaf siin barbaadu jechuudha. Jaartii godhatuuf siin barbaadu jechuudha. Wanta itti godhuu qabdu maali? Sababa dhiyeessitaaf. Smart jedha. Argitee dubartiin tun jaartii ta'uu qabdu jedhee yeroo isaan inni gara sitti taraa jedha gara paartii tuutte jechuudha. Qabxiin inni shanaffaa yeroo barbaadamte hunda yeroo inni si barbaadu hunda hin argamin. Bakka kanatti reefillee irra deebi'ee ijoolleen dhiiraa shabaabni kenna hin aarina. Kun barumsa waan ta'eef yeroo inni si barbaade qofa argamuu hin qabu. Yeroo ofillee amansa ofillee barbaadutti argamuu qabda. Baay'ee dhiirri sunuyyuu yoo osoo ati hin barbaadin yoo dhayite waan inni si barbaade qofa akkaatee dhayite osoo ofii nashaaxan qabaatiin osoo ofii mirkaana qabaatiin yoo achi dhayite
Jaalala gaarii waan wajjin dabarsine afaan keessa walitti taruun mala. Dhiiraafis kun gaarii ta'ana fakkaata. Qabxiin shanaffaan kun jechuudha. Yeroo inni si barbaade hundaan argamu. Qabxiin jaaffaan waan hunda irratti tole hin jedhinidha. Kana walii gallee jirra. Babal'inaan irraa dubbadhee jira. Qabxiin torbaffaan akka inni si kabajuuf ati nama biraa kabaju. Baay'ee qabxii torban isin hime kana hojiirra hojjete taanaan shakkii takka hin qabaatin heerumti jaalallee qabattee jechuudha. Hundaafuu barumsa kiyya guyyaa har'aa asirratti hin xumura. Maalirraa akka haasa'uu qabu, maal akka barsiisuu qabu, namoonni yaada gaarii akka an barsiisuuf na jabeessaa jirtan ulfaadhaa. Warri waa hedduu keessannaa ergitanii waan kanarratti osoo dalaydee wanti kun bareeda, waan kana osoo gootee wanti bareeda ulfaadhaa galatooma. Waan isin naan jettan sanis niin takabbala. Yeroo yoo qabaadhetti baay'ee isin himee jira. Sa'aatii 24 qabu keessa sa'aatii hirribaaf kennaa, sa'aatii hojiitu jira, sa'aatii 8 bakka hojiitti tura, bakka hojiitti dhufa. Yeroo qabutti wanta dalagu hundaayyuu waan dalaguu qabu hin dalagaa. Ammallee irra deebi'ee namoonni yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatan yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuudhaan koottaa isiniin jedha. Anis viidiyoodhaan babbareedduu barumsa qabu qabadhee isinii dhufa. Dhaamsa isa dhumaa yuutuubii ijoollee Oromoo laayik sheer sabskiraayib godhaaf. Maaliif isinitti fakkaate? Yeroo wal dorgommiiti. Waan ilmi namaa dubbatu kamuu keessa barumsa xiqqoo argachuun keenya mala. Ijoolleen Oromoo amma yuutuubii babbareetti jirti. Maashaallah waan baay'ee namatti toludha. Sabskiraayib godhaaf gadi tuqaatii biraa tara. Waan barumsa irraa argattu mala. Hundaafuu namni iyyaa jirallee asii wacawiitu jira. Sagaleen yoo isin jeeqee dhiifama isiniin jecha baay'ee yeroo biraan golitti deebi'utti.